Intalon video si argitan kuni marrakatteeti maltaati kan isin akkas media irratti baate bo'aa jirtu kan jedhuudhaa fi akkasumas ammoo dhimma caalaa bultumee yookaan artist caalaa bultumee odeeffannoowwan garagaraa kanaan dura sin biraan geenye turre ammas odeeffannoon kun ammoo walii faallaa akkasumas ammoo odeeffannoo kanaan dura siniif dabarsine fakkaate kan ba'etu jira caalaa bultumee maaltu mudate kan jedhu isin biraan genya akkasumas ammoo dhimma majlisa Itoophiyaa amantaa muslimaati wal qabate mormii gurguddaa amantaa muslimaa gidduutti ka'aa jiruunis deebii gama ustaazotaatii fi akkasumas ammoo warra aangoo majlisa irra jiru kennamaa jiru kana wal duraa duubaan yookaan wal bira qabne kan isin biraan geenyu ta'a ashama harka fuunee daawwattoota YouTube saaqzeenu hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha nageenya keenya ndaganne egaa me jalqabarratti intalli Oromoo kun maal rakkatteeti kan isin akkas media irratti baate boosu ha ilaallu me video kana Oromoko warreni video kana ilaaltani Rabbi jedhati media guddaratti sheerin godha adara kisani warreni sagalee qabdani warreni sagalee nama ta'uu dandeessani adara kisani OMN irratti le sheerin godha wala gafnu dubbata biya keessa garatti jiraannu qabnu biya ormaa keessa garatti jiraannu qabnu lakinoo humna mootummaatiin qabeenya maatiin qaqqabanii barbadaada jalaa godhanii qabeenya maatiin koo waggaa amma kanatti abaatanii hojjetatanii daarana jalaa godhanii halkan tokkotti biya ormaa keessa waggaa amma kana jiraadhee Mati ko gudi hedduu garaana manyaata maqaan mucayyoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jedhamtu fuullee FBC jechuudha akkuma afaan isiirraa dhageessaniitu ta'ee jedhe dhalattuu Oromoo Wallaggaati waggaa hedduu biyya alaa teessee maatii si gargaaruudhaaf jireenya isii fooyyeffachuudhaaf wallaansoo ergamtuu arabaa taate kan isin hojjatte maatii isii akkasumas ammoo jireenya isii fooyyeffachuudhaaf tattaaffata turte qabeenyi siin dafqite argatte hundisa mootummaadhaan jalaa barbadeeffamee maatiin isii haadhaaf abbaan isii rukutamanii mana hidhaa keessa akka geeffaman obboleewwan isii illee miidhaan gurguddaan akka irra ga'e akkasumas ammoo qabeenyi siin kan maatii isiitiif akkasumas biyya alaa teessee dafqite hunnaate hojjetatte hundasii qaama mootummaatiin jechuudha jalaa barbadeeffamuun akkasumas ammoo kan hafe saamamuudhaan kan inni miidhaan kun irra dhaqqabe jechuudha mootummaa biyya bulchu tokkoon sababa Oromoo taateef yookaan ammoo sababa guutummaan guututti wama Oromoo taateefidha keessatti Wallagga keessatti namoonni baay'een jimlaadhaan akka ajjeefamaa jiranu gara jabummaadhaan warra faannoo jedhamanii gurmaa'anii uummata Wallaggaa rukutaa jiranuu fi akkasumas ammoo mootummaa kanaan isin abaashaniiti jedhamanii kan isaan guyyaa guyyaadhaan haleelamaa jiranu guyyaa guyyaadhaan gochi akka kanaa kun kan baay'ee mul'ataa jirudha jechuudha hedduu nama gaddisiisa intalli kun intala Oromooti qabeenya osoo qabdu lafa osoo qabdu hojjetadhee maatii kiyya jijjiira hojjetadheen of jijjiira jette biyya namaa biyya arabaa keessa teesseeti kan isin qarshii ji'atti shintibeeti arabaa mana fincaanii arabaa dhiqxee kan isin argatte mootummaan kun jechuudha guyyaa tokkotti ibiddaan jalaa gubee kaan jalaa saamee jechuudha baay'ee kan madaa garaa namaa keessaa hin baanedha jechuudha gochi akka kanaa wal fakkaatan hedduu godhamaati jira kan mul'ate qofadha kun baay'ee garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha egaa inni
gamanumaan intaloo kana warri Oromoo taane hundi keenyayyuu akka bira dhaabbannu hamilee isee akka jajjabeessinu waan qabnuun akka gargaarus gamanumaan ergaa siniif dabarsa. Inni kan biraa dhimma artist Caalaa Bultumeetii wal qabateeti. Kanaan dura odeeffannoo kana isin biraan ga'eetiin ture jechuudha akkuma toora miidiyaa irra faca'eeni. Akkuma beekamu lolli TPLF fi mootummaa gidduutti akkuma gaggeeffameen warri aktivistoonni bilxiginnaa namoonni hedduun jechuudha artistoonni bilxiginnaa mootummaa kana jalaaf bitamanii hedduun isaanii duula kana namoota kakaasuudhaaf jecha itti hirmaataa turan jechuudha. Kanneen akka Fayyisaa Leellisaa, kanneen akka Caalaa Bultumee, weellistoonni hedduun jechuudha keessatti weellistoonni Oromoo kanaan dura qabsoo uummata Oromoo keessatti Fayyisaa Leellisaa saafudhan atleet Fayyisaa Leellisaa qabsoo uummata Oromoo keessatti diddaa gabrummaa wayyaanee irratti ilmaan Oromoo ka'ee jedhe sana keessatti dirree fiigichaa olompikii irratti ba'ee mormii isaa kan dhageessise mormii uummata Oromoo akka addunyaa irratti beekamtu kan godhe guyyaa tokkotti seenaa yoomuyyuu hin dagatamne hojjete. Ergan tana as deebi'ee mootummaa kanatti erga butameen booda dhukkubbiin ilmaan Oromoo isatti dhagaamuu dhiisee dhumaatiin ilmaan Oromoo isatti dhagaamuu dhiisee hiriyoottan isaa Oromummaa isaaniitiif falmatanii mana hidhaa keessatti Hacaaluu yoo fudhannee jenne jechuudha. Dhugaan jiru akka mootummaan kun Hacaaluu galaafate osoo beeku mootummaa kana jala hiriiree guyyaadhaan barruu FB isaarratti haa ta'u viidiyoodhaanis haa ta'u deeggarsi inni mootummaa kanaaf qabuu fi tuffii inni uummata Oromoodhaaf qabu kan mul'isaa turedha jechuudha. Akkuma kana Caalaa Bultumee keessatti yeroo diddaa gabrummaa maaster pilaanii sana keessatti sagalee isaa qawwee kanaan uummata Oromoo walaloof yeedaloodhaan kakaasee akka uummanni Oromoo yookaan qeerroon Oromoo qabsootti dammaqee wayyaanee kana aangoorraa kaasu muuziqaadhaan sirbaan jechuudha ga'ee gurguddaa taphataati ture jechuudha. Erga mootummaan kun aangoo dhufee jedhee akka waan bilisoomneetti fudhatee waan hunda osoo argu mootummaa kanaaf bitame garaa isaatiif jecha uummata Oromoo ganee uummata Oromoorraas waan toltuu yookaan ammoo akka uummata Oromoo ganetti uummata Oromoo biratti diina godhamee kan laalamudha jechuudha. Dubbii keenya irratti gara waanan qabadhee dhufeettinis ni darba. Artist Caalaa Bultumee akkuma beekamu yeroo TPLF fi mootummaan Abiyyi wallolan kana keessatti gara adda waraanaa deemuun isaa ni yaadatama. Sirboota raayyaadhaaf raayyaa ittisa biyyaatiif illee baasanii qaba jechuudha deeggarsa isaa. Sirba qofaan osoo hin taane achitti hidhannoodhaan akka TPLF loluu kan dhaqee achitti hirmaatee jechuudha. Yeroo kana keessa faannoon warri Amaaraa jechuudha Oromoo waan hin jaallanneef keessatti qabsoo keessatti sirbootan isaa keessatti akka warra nafxanyaa jibbu kanaan dura kan inni kakkaasaa turedha jechuudha. Diinni diinuma yoomuyyuu yeroo kana keessatti bakka Caalaa Bultumee jirutti yeroo jarri duula lolaaf deemanu bakka lolli hin jirretti jechuudha faannoon tokko miila Caalaa Bultumee rasaasaan rukutee akka madeessedha odeeffannoon kanaan dura miliqee ba'e jechuudha. Akka wal dhabbiin yookaan garaagarummaan hin uumamnetti mootummaan iccitiidhaan qabee Caalaan Bultumee akka Finfinneetti deemee yaalamu goosisaa ture jechuudha. Akka miidhaan guddaan irratti dhaqqabeedha kan inni himamee namni sun gaafa gaafatamee jedhu akka meeshaan harka ba'e yookaan akka harka baarrakeedha kan inni dubbatee jedhe jechuudha. Ta'ee jedhee kan inni rukuteedha. Dhoskaadhaan gara Finfinnee deemee yaalamaa ture. Osuma kanaan jiru mootummaadhaan shaffanamaa yookaan dhoskamaa ture jechuudha. Akka garaagarummaan hin uumamneef jecha amma garuu dhukkubni akka itti hammaatee fi bakka inni jiru bakka inni itti yaalamaa jirullee hanga yoonaatti akka quba hin qabaanneedha kan maatiinis akkasumas hiriyoottan isaa beeksisaa jiran odeeffannoon tokko keessatti fuula shinnigaa kan jedhu FB'n shinnigaa kan jedhu yeroo baay'ee odeeffannoowwan akkana gabaasuudhaan kan beekamudha jechuudha. Barruu isaa irratti kan inni barreessee jiru akkasumas gumaa saaqetaa fuula FB isaa irratti dhimma kana kan inni afaan Amaaraatiin barreessee ni jira jechuudha. Kanaaf jennaan Caalaa Bultumee akka miidhamee jirudha kan dhaga'amee dhimma kana kan ammoos immoo jechi faallaan isaa jira keessatti yeroo Abbaay hidhamee akka ergaa
hojii eegaleen jechuudha marsaa jalqabaa erga hojii eegaleen sirba abbaaif kan inni baasee jira. Dubbiin kun ammoo erga lolli kun dhaabbatee ka'eeti kan inni sirba kana baase. Kanaafuu Caalaa Bultumee nagaadha. Dubbiin kun dubbii sobaati kan jedhanus ni jiru jechuudha. Akkuma beekamu dhuguma sirriidha. Viidiyoo hojjeteeti jira. Viidiyoon kun yookaan kan kanaan duraa ta'us ni danda'a yookaan ammoo miilarra waan rukutamee fi dirqama hojjechuu waan qabuuf hojjete ta'uu danda'a. Dubbiin kuni gama Caalaa warri bilxiginnaa Caalaadhaaf mormii kan isaan godhaa jirantu jira jechuudha. Kanuma kanaan amma odeeffannoo qulqulluu argannutti kanaan bira dabarfanna gama lammeeniitiin dubbii jiru jechuudha. Inni kan biraa dubbii majlisa Itoophiyaa ilaalchiseeti jechuudha. Akkuma beekamu majlisni Itoophiyaa amantii musliimaa bakka bu'uudhaan kan inni hoogganu yookaan ummata muslimaatiin filatame akkasumas ammoo mootummaadhaan deeggarsi guddaan godhamee fi akka ummata muslima Itoophiyaa bulchaa jirutti kan inni beekamu jechuudha. Gama kanaan gidduudhaan jechuudha dhaabbanni kun yookaan majlisni kun hooggansi kun muslimummaa yookaan bakka isaaf kenname dhiisee mootummaa qofa jala fiiguudhaan dantaa ummata muslimaa dhiisuudhaan gara dantaa mootummaa siyaasa mootummaa qofa obsisuudhaan kan inni beekamaa turee fi ustaazotaa fi sheekota gurguddaadhaan kan inni qeeqamaa ture jira jechuudha. Muftiin amma dura bu'aan majlisaas dubbii isaan dubbatan jiru ummata muslimaatiin alatti qaamni eenyuun yoo ta'e jedhee aangoo kanarraa kan nu kaasuu danda'u tokkollee hin jiru waan duuba keenya jiru jira kan jedhanii akka dubbatan jechuudha. Ustaazonni hedduun eekkamaati jiru fuula FB irratti keessatti raayyaa abbaa maccaatii kaasee ustaaz hedduun dhimma kanarratti waan jedhaa jiran hedduutu jira jechuudha. Mormiin guddaan ka'eeti jira. Kanaaf majlisni akka muslima bakka hin buunedha kan isaan dubbataa jirani. Dhimma kanarratti aarsaa gurguddaa kan kaffalaa turan kanneen akka Ahmadiin Jabal kanneen akka raayyaa abbaa maccaa kanneen akka ustaaz hedduun isaanii jechuudha. Dhimma kanarratti yookaan majlisa kanaaf ga'ee guddaa kan tattabataa jiran turani. Amma ammoo mormii gurguddaa kan isaan kaasaa jirantu jira jechuudha. Walumaa galatti sagantaan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nagaatti.